dubartiin 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 amaana rabbiitti jabeessi jabeessi jabaatu jabeessi jabeessi amaana jabeessi. Waamicha harmee irratti harmeen biyya alaa jirtu tokkummaadhaan harka tokkoon waamicha dubartootaaf dhiyeessaa jirti. Harmeen maal jetti? Naa birmadhaa jechaa jirti. Harmee keenya obboleeyyan keenya dubartootaaf ijoollee keenya daa'immanii haa qaqqabnuufi sagalee taanuufi maaloo yaa ilmaan Oromoo biyya alaa keessa jirtan harka tokkoon qabsaa'uu qabna. Kanaaf walitti haa birmannu jedha. Dubartoonni biyya Jarman jiran waamicha guddaa dubartootaaf obboleeyyan isaaniif dhiyeessaa jiru. Innis gaafa guyyaa torbaa ji'a 8/2020 hiriira guddaa naannoo Nuremberg yookaan magaalaa Nuremberg irratti hiriira dubartootaan hordofame dubartoonni dhiyeessanii kanaaf sagalee akka addunyaatti taanu waamicha isinii godhaa jiru. Hiriirri kuni dubartoota irraa eegalamee dubartootaan kan xumuramu kan ta'u sunis kan ilaallatu haadholee ulfaa dubartii ciniinsuu irra jirtu akkasumas dubartii abbaa manaa jalaa fuudhanii gudeedaa dubartii ulfaa gudeedaa daa'ima garaa darbaa daa'imman gudeedamaa jiran sagalee haa taanu isin jedha. Maaloo waamichi keenya kun warri isin dhaqqabe hundi nu birmadhaa nu cinaa dhaabbadhaa sagalee keenya addunyaadhaaf akka dhageessisu. Kuni jechuun dubartiin haadha, dubartiin obboleettii, dubartiin ilmoodha. Dubartiinis biyya teenya baraaruuf Oromiyaa baraaruuf haadha teenya baraaruuf obboleeyyan keenya siyaasadhaan hidhaman yookaan dhimma tokko malee siluma Oromoo ta'aniif ajjeefaman birmachuudhaaf dura haadha teenya baraaruu qabna waan ta'eef haadha teenya baraaru obboleeyyan keenyaaf sagalee haa dubartiin waa hunda qabsooftuu yookaan qabsaa'aa kan deessudha. Haadha manaa qabsaa'aati. Kanaaf nutis qabsoo keessaa warra tokko dubartiin waa hunda waan taateef nuti akka aadaa Oromootti aannoleen siinqeen baanee aadaa keenyaan sirna keenyaan itti aansee akkuma biyyoota alaa keessa jirrutti federaalizimii biyya ala kana keessatti ittiin nuti bullu kana obboleeyyan keenyas argachuu sila qabaniif isaaniifis iyyuu fi qabna obboleeyyan maaloo nu qaqqabaa jirra. Akkanumattis sabaaf sablammii uummata Oromoo bira dhaabbachuu fedhii qabdanii wajjin hirmaachuu dandeessu. Ilmaan Kush, Dabuub, Beenishaangul, Gumuz, Sidaama, akkanumatti Sumaalee hundi keessan, Guraagee, Walaayittaa hundi keessan sabaaf sablammiin Itoophiyaa keessa jirtan sirna gabroonfataa nama nyaataa kana warri nu bira dhaabbattanii ofirraa buusuu barbaadan yoo jiraattan nuti isitti mana Oromoon federaal Oromoon jaalala Oromoon tokkummas beeka. Kanaaf kabajaadhaan waamicha keenya nu bira dhaabbachuuf fedhii keessan galatooma. ልናቀርብላችሁ እንመጣለን። እሱም ሴትና ሴቶችን በተመለከተ ነው። ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ በጀርመን ኒውምበርግ ከተማ ላይ በ7/8/2020 ሰላማዊ ሰልፍ እያቀረበ ነው። እሱም ሰው በላው መንግስት ሴቶችን በመድፈር ህፃናቶችን በመድፈር በታጣቂ እንዲገደሉ እያደረገ ብዙ ጭቆናና በደል እየደረሰባቸው ስለሆነ ለነሱ ድምጽ ለመሆን ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ አደረገ። ስለዚህ ውድ የኦሮሞ ሴቶች
አንዴም ባጤን ሰንደቅ ሀገራችን እንደተሰደድንና ዛሬ ደግሞ በአገር ውስጥ ለሚጮኸኑት ድምፅ እንድንሆንላቸው ጥሪ እናቀርባለን። የተከበራችሁ የኦሮሞ ልጆች፣ ይሄ ጥሪ ይሄ ሰላማዊ ሰልፍ ሲዘጋጅ ለእያንዳንዳችንን ቤት በሚያንኳኳው ችግር የእያንዳንዳችንን ቤት በሚያንኳኳው ሞት የዚህን የሰው በላ መንግስት ገበና አውጥተን ለዓለም እንድናሰማ ጥሪ እናቀርባለን። ስለዚህ እባካችሁ ውድ የኦሮሞ ልጆች ከኛ ጎን እንድትሆኑልን ጥሪያችን አሁን በድጋሚ እንደናገር እንዲሁም ዛሬ በአማርኛ ቋንቋ እንድናገር ወይም ደግሞ መልእክት እንዳስተላልፍ የተገደድኩበት የኦሮሞ ልጆች በብዙ አካባቢ ላይ ተወልደው ያደጉ የኦሮምኛ ቋንቋ ስለማይችሉ የኦሮምኛ ቋንቋ ለማይችሉ ኦሮሞዎች እንዲሁም አልፎ ለብሔርና ብሔረሰቦች መልእክታችን እንዲደርስ ነው። ከኛ ጎን እንድትቆሙ ጥሪያችንን የምናቀርብላቸው ምርጥ የኩሽ ልጆች ጉራጌ፣ ስልጤ፣ ሀዲያ፣ ደቡብ ብሔርና ብሔረሰቦች እንዳላችሁ ሆናችሁ ከሁላችሁም ጋር የትግራይ ተወላጆች አማራ ክልል ውስጥ ያላችሁ የኩሽ ልጆች 84 ብሔርና ብሔረሰብ ታሪክ መጨረስ ስለማይችል እባካችሁ ከኛ ከኦሮሞ ልጆች ጋር መሳተፍ የምትፈልጉ የዚህን የሰው በላ መንግስት ተቃውሞ ማድረግ የምትፈልጉ ከጎናችን እንድትቆሙልን ጥሪያችን ተከብራለች። እኛ ኦሮሞዎች ፌዴራሊዝም ብሔርና ብሔረሰብን የምናከብር የአንዱ ሞት ሞታችን ስለሆነ የእያንዳንዳችንን ጭቆናና ሞት እንድንቃወም ከኛ ጎን እንድትሆኑ ጥሪያችን ስለዚህ እባካችሁ ሲችሉ ከጎናችን በመቆም ባትችሉ ደግሞ ሀሳባችንን ሼር በማድረግ ከእናት ከእህት ከልጅ ከሆኑ ከሴት ሴት ማለት አገር ናት። ሴት ማለት እናት ናት። የሴቶች ህመም የሚያማችሁ ከሆነ የህፃናቶች ህመም የሚያማችሁ የንጹሃን ደም የሚያማችሁ ከሆነ ስለ ንጹሃን ደም ከኛ ጎን እንድትሆኑ የብሔርና